Torbee 24ffaa La Liigaa Ispeeniin Jimmatarraa kaasuun hamma kaleessaatti taphoonni 9 gaggeeffamanii jiran. Dilbata kaleessaa taphoonni 4 kan gaggeeffaman yoo ta'u, Baarseloonaan injifatee Real Madrid immoo qixa bahuudhaan qabxii harcaaseeti jira. Kilabni Kaataalaan Baarseloonaan erga tapha El Clasicotiin dirree isaatii ala Santiago Bernabéutti Real Madrid injifatee guyyaa 3 booda kaleessa immoo dirree isaa Spotify Nou Camp'tti Valencia simachuudhaan injifateeti jira. Leenjisaa isaanii Xavi Hernandez dabalatee Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Gavi fi Pedri malee gara tapha kanaa kan seenan Baarseloonaan goolii taphataan lammii Biraazil Rafinhaan boqonnaan dura galcheen takkaa fi duwwaan injifatanii jiran. Ferran Torres immoo boqonnaan booda peenaalitii argame osoo ittiin fayyadamin kanaaf yoo ta'u, taphataan saree ittisaa lammii Uruguay Ronaldo Araujo immoo gama Baarseloonaatiin kaardii diimaan dirreerraa beetee jira. Injifannoo kana hordofeetis Baarseloonaan qabxii isaa gara 62tti ol guddifachuudhaan qabxii 9 morkataa isaa Real Madrid irraa fagaatee dursummaa liigichaa kan cimsate yoo ta'u, Valenciaan immoo sadarkaa 19ffaa irratti gabbuudhaaf dirqameeti jira. Tapha biraa kaleessuma taphatameen shaampiyoonii La Liigaa Speen bara dabree Real Madrid immoo dirree isaatii ala Real Betis waliin taphachuudhaan goolii malee walqixa bahuun qabxii harcaaseeti jira. Sababa kaardii keellootiin tajaajila taphataa sare jidduu Luka Modric kan hin argatin Real Madrid tapha dirree isaaniitti ala Estadio Benito Villamarínitti Real Betis waliin taphatan kanarratti taphichi eegalee daqiiqaa 12ffaa irratti Karim Benzema goolii galchuus gooliin inni galche vaariin jalaa qabteeti jirti. Real Madrid boqonnaan booda fooyyee gara dirree deebuudhaan tapha miidhagaa taphatus taphattoonni Real Betis taphattoota Real Madrid kanneen akka Vinicius Junior, Benzema fi Rodrigo cimsanii ofirraa qabuudhaan milkaa'anii jiran. Real Betis hamma dhumaatti jabaatanii falmachuudhaan taphoota 5 booda tana taphatan keessaa halkan idammoo osoo gooliin keessummeessin bahuu danda'anii jiran. Bu'aa kanaanis Real Madrid qabxii 9 dursaa La Liigichaa Baarseloonaa duuba kanaan yoo ta'u, Real Betis immoo qabxii 3 Real Sociedad duuba aanuudhaan sadarkaa 5ffaa irratti argamam. Tapha biraa kaleessuma taphatameen taphni kilaboota naannawa gabbu'iinsaarraa fagaachuudhaaf morkatan Real Valladolid fi Espanyol jidduutti gaggeeffame injifannoo Real Valladolidin 2-1 xumurameeti jira. Ivan Sanchez daqiiqaa 25ffaa irratti Alvaro Agudo daqiiqaa 62ffaa irratti Real Valladolidiif gooliiwwan injifannoo yoo galchan, Martin Braithwaite immoo goolii takkitti mo'amurraa isaaniin baraarree Espanyoliif lakkoofsiseeti jira. Sadarkaa 7ffaa irratti kan argamu Rayo Vallecanoon immoo Atletico Bilbao waliin taphachuun goolii malee walqixa bahuu dandeetti jira. Torbee 24ffaa La Liigaa Speen kanaan taphoota sanbata taphatameen immoo Atletico Madrid dirree isaa Wanda Metropolitaanotti Sevilla simachuudhaan goolii walakkaa darzanaatiin injifateeti jira. Atletico Madrid tapha goolii 7 keessummeesse kana 6-1 Sevilla injifachuu dandeetti jira. Memphis Depay daqiiqaa 23ffaa fi 26ffaa irratti gooliiwwan 2 Atletico Madridiif kan lakkoofse yoo ta'u, Antoine Griezmann, Yannick Carrasco Ferreira fi Alvaro Moratan gooliiwwan injifannoo Atletico Madridiif lakkoofsisanii jiran. Goolii takkitti Sevilla mo'amurraan baraarre immoo Yosef En-Nesyri daqiiqaa 39ffaa irratti kilabichaaf kan lakkoofse yoo ta'u, taphataan Baarseloonaa duraanii Ivan Rakitic immoo peenaalitii gareen Andaluuziyaa kun daqiiqaa 74ffaa irratti argatan osoo ittiin fayyadamin hafuu dandeetti jira. Gama Sevillaatiin Alessane Gueye daqiiqaa 80ffaa irratti kaardii diimaan dirreerraa ari'amuu hordofee garichi daqiiqaawwan hafan taphattoota hirruudhaan taphachuudhaaf dirqameeti jira. Atletico Madrid injifannoo kana hordofee qabxii 45 sadarkaa 3ffaarra kan jiru yoo ta'u, seenaa kilabichaa keessatti bara ulfaataa dabarsaa kan jiran Sevillaan immoo qabxii 25 sadarkaa 16ffaarra taa'uudhaaf dirqameeti jira. La Liigaan Speen torbee 24ffaan kun tapha tokko galgala kana Osaasunaan saashan irraa kaasuun dirree irratti Celta Vigo keessummeessuun ni xumurama jaameeti eeggamam. Osaasunaan qabxii 33 wal sassaabachuun sadarkaa 9ffaa irratti kan argamu yoo ta'u, Celta Vigoon immoo qabxii 27 sadarkaa 13ffaa irratti argamam. La Liigaa Speen kana taphoota hangammaa taphatameen Baarseloonaan qabxii 62 yoo dursu, Real Madrid qabxii 9 Baarseloonaa duuba aanuudhaan qabxii 53 sadarkaa 2ffaa irratti argamam. Atletico Madrid 45 Real Sociedad immoo qabxii 44 wal duraa duubaan sadarkaa 3ffaa fi 4ffaa jiru qabachuu danda'aniiti jiran.